warri kaan karaa Feesbuukii jiru, warri kaan karaa Yuutuubii jiru, warri kaan asiin jirra. So isaan kana yeroo duraa ofii kootiif nan tajaajila waan hin yaadne fi isuma bichaa hojjechuu kan dhufe amma immoo tajaajillis gara kootti waan deebi'uuf wannoodha. Har'a waan baay'ee wannoo tokko wajjin laallaa. Oromoon yeroo mammaakuu xannacha simbiratti xannacha jedhama. Xannacha kan jedhanii mammaakan tokko beektu xannacha xiqqoo ishiitu foon ajeessa jedhu biyya keenyatti simbiratti akkasuma mammaakuu. Mana keenyatti akkasuma akkas jedhu dura. Isin biratti mammaaksa akkasii hin jiru akire? Hin jiru nu bira. Waan xiqqootu waan baay'ee abbalaashaa jechuudhaaf akkamitti mammaaktu? Mammaaksa akkas wajjin wal fakkaata. Saani tokko eega citee fi moonaa hunda waliin qabu waan jedhani. Saani tokko eega citee moonaa hunda balleesseedhaan. Dhanggeessa immoo dinqiidha. Okay. So. Akkuma mana manaatti itti samu. Akkuma mana manaatti itti gaasa. Haa ta'u macaafa qulqulluu keenya kana jalaa jireenya baay'ee jireenyaaf iddoo murtaa'aa kan ta'e wanta nuti baay'ee ignoorii goonu otuma jennu waldaa kiristaanaa keessatti baay'inaan yeroo baay'ee wanti gatii guddaa qabu hin barsiifamu. Gatii guddaa xiqaaqinii warra ta'ee gatii guddaa immoo qabanii. Amma macaafni qulqulluu waa'ee ogummaa yeroo kaasu ogummaa salphaadhumatti uumama xixinnoo irraa barachuu dandeessu jedhamani. Amma ogummaa yeroo barsiifnu waa'ee Salamoonii barsiifna malee baay'inaan waa'ee mixii namni barsiisu hin jiru. Gin waa'ee Salamoonii caala kan nu galu waa'ee mixiiti. Sababni isaa Salamoon isa paartan keessa garaa isaatiin beennu akkamitti inni waaqayyoof adda eenyu waaqayyo ogummaa akkasatti kenne baay'ee hin beennu. Garuu mixii wanti ishiin goote hin jiru bakka uumamu waan taateef jechuudha. Wanti ishiin addatti gootee waaqayyo wajjin walitti dhiyaachuudhaaf ogummaa sana fudhachuuf wanti ishiin goote tokko hin jiru. Loochuu isin akkamitti qabamtan beeku ishiinis akkuma kan hawaannis wanti isaan godhan tokko hin jiru. Lafumarraa waan maqaan ishiin tokko ishiin baay'ee dadhabduun tokko maan ishiin. Osolee isin beektu osolee. Osolee baay'ee. Garuu macaafni qulqulluu wantoota xixiqqoo akkanarraa wantoota gurguddaa jireenya keenyaaf ta'anii barsiisa. Waan baay'ee jira gara. Isa kana amma yeroo baay'ee waldaa kiristaanaa keessatti wanti tokko wanti isin dhugaadhumatti jireenya itti jiraattan garuu kan hin barsiifamne jira. Fakkeenyaaf waa'ee gaalaa, waa'ee dubartiif dhiiraa, waa'ee dargaggeessaa, waa'ee akkanaa barsiisuun warra wal fuudhaniif malee warra fakkeenyaaf wal fuudhuudhaan naa ga'uudha miti waldaan kan barsiiftu waa'ee gaalaa. Namni tokko malee gaafuma manirraa kaasee namni waa'ee gaa'ilaa gaaf sanbata guddaa dhaqee barsiisu hin jiru waltajjii irratti. Namni waldaa keessa jiru hundumti kun gaa'ilaan dhufe. Wantoonni akkanaa wantoota baay'ee xixiqqoo kanaa garuu kan jireenya keenyatti iddoo guddaa qaban kan ignoorii goonee waldaa kiristaanaa keessatti jiraannu baay'eetu jira. Kan immoo dirqama ta'an garuu ofii keenya yeroo baay'ee wannoo hin jenne waa'ee cuuphaa bishaanii kana waa'ee seera kana gaafuma seerri raawwatamu gaafuma irbaanni gooftaa irbaanni qulqulluu fudhatamu gaafuma cuuphaan raawwatamu gaafuma gaa'elli dhufu waan akkanaa gaafuma sana barsiifna malee gaafuma du'aa ka'u waa'ee du'aa ka'u barsiifna. Iventii eegganne so wantoonni baay'een jireenya keenya barumsa bu'uuraa yeroo hundumaa dhaabbataadhaan barannu ta'anii garuu nuti yeroo baay'ee wantoota ergaa qabu jedhamu bichaa kan nuti wannoo jennu baay'eedha. So ergaa sana bira kan nu qaqqabsiisanii wantoota akka akkanaati. Macaafni qulqulluun bu'aa dhagna keenyaa keessaa tokko yeroo baay'ee na yaadachiisa garuu waan baay'ee ameen nama jechiisu ijaan taanee fi akkasumatti tanaasaa bu'aa dhagna keenyaa keessaa inni tokko arraba'edha. Arrabni garuu bu'aa dhagna keenyaa keessaa yookiin qaamota miira nuti qabnu keessaa qaama baay'ee guddaadha moo xinnoodha? Xinnoodha. Baay'ee xinnoodha. Inda'uun arraba qabaachuuf dhiisuu namaatu hin beeknu miti amma iddoon inni jiruyyuu jeneraalii namni tokko arraba qabaachuuf dhiisaa oduu isaatiin beekna irraan kan hafe hin mul'atu iyyuu
bakka mul'anne taa'aa jedha. Inda'uun qiliilee keessa jira jedha. Bakka dhokatan keessa jira jedha. Yoo barbaanne ciniinnannee akkatti ilkaan hin ciniinnee ukkaamsuu kan dandeenyu bakka akkasii jira jedha. Hin dubbadhu yoo jenne ilkaan afaaniin hidhiidhaan waan baay'eedha. Arrabni toon socho'ee hin dubbachuu danda'a arrabni keessan cheekii waame. Hin jedhu. Akka inni hin sochoone akka hin goonee fi arraba keenya kana ilkaan jira. Jireenyi maaloo laagan jira. Achirra yoo darbe hidhiin jira. Yoo ta'uu baate illee akka kofana godhama. Harkaan haguuguun illee jira. Waan baay'eedhaan. Sababni isaa iddoo baay'ee xinnoo jirti waan ta'eef akka barbaannetti eenyu gochuu dandeenya. Kontirool gochuu dandeenya jechuudha. Qaamni keenya kana keessaa qaamonni tokko kontirool gochuu hin dandeenye jiru. Qaqqabnee kan gochuu hin dandeenye ta'uu danda'a. To'annaa keenyaan ala kan ta'an wantoonni akka gochoota rifuulii jennee baranne nuti wantoota akkasii to'annaa keenya ala kan ta'an jiru. Qaamni arrabaa kunii miirri kun bakka xinnoo jirti garuu jedha. Bakka xinnoo jirti garuu qaama keenya hundumaa kana yookiin qulleessuu yookiin immoo xureessuu dandeessi jedha. So nuti amma waa'ee xuraa'ummaa isaatii irraa dhimma hin qabnu nuti kiristaanota namoota waaqayyooti. Arrabni jireenya keessatti gahee guddaa qaba jedha. Aboon jiraachuu fi jiraachuu dhabuu eessa jira jedha macaafni qulqulluun. Arraba jala jira jedha miti. Macaafa qulqulluu jira. So aboon jiraachuu dhabuu keenya macaafa qulqulluun kan jedhu arraba jala jira. Aboodhuma kana keessatti yoo barbaade arraba kootiin jireenya waammachuu hin danda'a. Yoo barbaade arraba kootiin du'a waammachuu hin danda'a. Arrabni koo xinnoon kun jireenya fi jiraachuu dhabuu koo gidduu lamaanii daangaa taatee jirti jechuudha. Garuu bakka baay'ee murtaa'aaf xinnoo jirti. Bu'aa dhagnaa xiqqoodha. Garuu bu'aa dhagnaa xiqqoo kana iddoo ishiitti akkaataa ishiitti haa ta'utti hin eegne yoo ta'e arrabni kun abbalaashechuu noonoo namaa tabalaashessuu yookiin immoo maqaan isaanii kun xureessuu balleessuu ammuma ibidda qiliilee mataa isaatiin gahuu dandeessi. Arrabni ishiin kun malee arraba hafuuraa waan akkasii miti. So kan inni jedhu ofii ishiitii maaliidhaan marfamteedha? Qiliileedhaan marfamtee jedha arrabni kun. Yaaqoob keessa jira boqonnaa 3 irraa. Arrabni kun ofii ishiitii qiliileedhaan marfamteetu dhaloota hundumayyuu naannoo dhaloota hundumaatti qiliilee abiddaa qabsiiftee teessee ilaalteera. Kanaaf arraba maalitti fakkeessaa xinnummaa ishiirraan kan ka'e kirbiitii muka kirbiitii beektu. Kirbiitiin Itoophiyaa meeqa of keessaa qaba? 200 meeqa of keessaa qaba? Kirbiitiin akkatti paakeejii isaan ni bitamu. Meeqa of keessaa qabdi? Baay'ee qabdi miti? Baay'ee qabdi garuu baay'ina isaan beeku ani amma. Ibidda kan qabsiisu baay'ee sanaadha moo tokkittiidha? Tokkittu. Okay, so otoo addunyaan kun si'a tokko gubachuu dandeessee bishaan wanta garaagaraa gidduun jiru ta'eeti bosonni yookiin waan ta'eessaa wal tuqee jiraate kirbiitii tokkitti kirbiitii ishii wannitti sana jechuudha. Ishii mukittii tokkitti sanatu muka isa guddaa caakkaa mana gahu sana danda'ee gubaa'edha. Kanaaf jireenya keessatti arrabnis akka wannootti mul'attu iddoo ishiin jirtu iyyuu hin beekamu. Amma kirbiitii sana otoo lafa keessanii tokko ishii jechuudha. Tokko ishii keessaa baastanii kirbiitii isaa biraa balleessanii iddoo inni mul'annetti otoo tokko ishii cal jettanii lafa kana buuftanii namni kirbiitiin kun lafa kana jirti jedhee ilaalee argee biyya buggubdii gadhittiin kun jedhee namni fuudhu hin jiru eeyyaa. Hin mul'atu iyyuu lafa yoo bu'e hin mul'atu. Tokkittiidha waan ta'eef. Arrabni kun akka kanaa jedha. Addunyaa guddaa amma kanaa kana arraba xiqqoo kanaan xureessuu dandeenya. Kanaaf jenereeshinii balleessuu yoo barbaanne, jenereeshinii xureessuu yoo barbaanne, jenereeshinii kana bidda barbaraatti yookiin qiliiletti darbuu yoo barbaanne arrabni tokkittiin ishii kun gahaadha. Arrabni nama tokkoo gahaadha. Bineensonni arraba isaanii keessaa wannoo qaban, summii qaban. Arraba isaanii keessa jira miti? Waan akka bofaa akka bofaa fa'i. Namni maal isaanii sodaata? Arraba isaanii sodaata? Waaqa namni kan sodaatu arraba isaaniiti. Sababni isaa arraba isaanii keessa kan jiru summii ejjaa ta'eef jechuudha. Summiidha. Dhimmichi siiddinaan jireenyaaf du'a garaagarummaan isaatu akka. Siidduu baannaan jireenya siiddinaan du'a kana gidduu lamaanitti kana deemuu arraba wantichaa eeggachuu qabdaa. Kanaaf macaafni qulqulluun namoota tokko tokko arraba isaanii jala eenyu mar'ataatu jira jedha. Maanni hadhaa mar'ataatu jira jedha.
arraba kana keenyaa akkamitti eeggachuu qabna isuma jedhu wanta muraasa irratti kaa'eeni haasa'a. Kanaafani waanuma bu'uuraa tokkodha isiniin jedhe wanta isin guddaatti wannoo jettanii baay'ee sarpiraayiz hin taanedha. Lakkoofsa 9 irratti lakkoofsa boqonnaa 3 keessa jira Yaaqoobi. Lakkoofsa 9 irratti maal jedhaa? Arrabaan amma rakkoon inni kan keenyaa gara kiristaanatti dhufne gaana. Isa kan warra kaanii waa'ee xuraa'ummaa deema. Arrabaanii maqaa Waaqayyoo eebbisnaa jedha. Sagantaa galataa qopheeffannu, yeroo qalbii geeddarannu, yeroo jireenya keenyatti Waaqayyoon galateeffannu, yeroo tajaajillu, yeroo faarfannu, yeroo waan hundumaa goonu, yeroo mul'ata himnu, yeroo dhugaa baanu, yeroo hundumaa wanta ulfina Waaqayyootiif ta'u kan wal qabatu hundumaa yeroo dubbannu maali keenya ni jedha. Arraba keenya ni jedhani. Arraba keenya ni jedha. Macaafni qulqulluun kan jedhu namni illee kan amane maal isaatiin dhugaa ba'a jedha. Arraba isaatiin. Yoo dhugaa ba'uu baaten fayyu namni. Kanaaf namni wanta isa keessa jiru garaa isaa keessa isa guute kana yookiin galata Waaqayyoof ta'uu danda'a yookiin qalbii geeddarachuu yookiin kan biraa yookiin hammina yookiin waan garaa isaa keessa jiru qalbii isaa keessa kan jiru kan baasee nama kan biraa hubachiisuuf yookiin baasee garaa isaa keessa namni alatti kan beeksu maalidha? Arraba isaati. Kanaaf wanta garaa namichaa guute galata garaa isaa keessa guute ta'uu danda'a hammina garaa isaa keessa guute kan ittiin baasee ittiin lafa irratti appilaayii ittiin godhachuu danda'u arraba isaati namni jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos garaa koo keessa yeroo guutu yeroo namanu arraba kootiin dhugaa ba'ee namoota kaaniif jireenya fudhaa jechuudha. Waaqayyoon nan galateeffadhaa arraba kootiin. Arraba lama waan hin qabaachuu hin dandeenyeef arrabuma sanaan immoo deebi'ee maalan godhaa Yaaqoob maal gootu jedha. Arraba lama waan hin qabneef otoo lama qabaadhee rakkoo hin qabu jedha. Arrabuma sana immoo nama Yesuus du'een immoo deebi'ee arrabuma sanaan ittiin arrabsaa. Ittiin deebi'ee ceephaa. Afaanuma tokko keessaa eebbi fi abaarsi baay'ee jedha. Amma gaaddoo itti waamamne ilaallachuun iddoo kanatti jechuudha. Arraba lama namni qabaachuu hin danda'u. Akkuma kana gooftaa lama namni qabaachuu hin danda'u. Yoo gooftaan koo qarshiidha jireenya biyya lafaati jedhe jireenya fo'achuu du'a fo'achuu. Yoo gooftaan koo Waaqayyoodha Yesuus Kiristoos ta'e immoo jireenya fo'achuu. Kanarraan kan hafe waa lama jiraachuu hin danda'u. Namni tokkichi jechuudha. Iddoo lamatti cituu hin danda'u. Akkuma kan arraba tokkitti qabna waan ta'eef arraba sana yookiin eebbaaf haa fayyadamnu yookiin abaarsaaf haa fayyadamnu. Abaarsaa du'atti geessaa eebbaa jireenyatti geessaa kana lamaan gidduudhaa filadhaa jedhetu fakkeenya kanaan dubbata. Arrabuma kana keessatti namni uumama isaatiin bineensota garaagaraa amma maashiniyyuu miti maashiniyyuu leenjisuu jammarre sibiilayyuu leenjisuu jammarre leenca leenjisee qeerransa leenjisee arba leenjisee guchii leenjisee bineensayyuu wantoota garaagaraa wanta nama nyaatu nama sodaachisu jedhan leenjisee gara jireenyatti deebisuu danda'eera. Gara nama wajjin jiraachuutti gara wajjin manatti galuutti jiraachuu danda'e. Garuu kan baay'ee sarpiraayizii nama godhu bineensa alaa otoo hin ta'in bineensa keessaa arraba keenya kan taate baay'ee xiqqoo kan taate akka barbaanne gochuu dhiisuu kan dandeenyu namni takka leenjisee hin jiru jedha. Yaaqoobtedha jechuudha. So Yaaqoob ergaasaa yeroo barsiisu yeroo barreessu ergaasaa kan inni barreesse amantoota ta'anii kiristaanota keessatti Yihuudoota warra sababii ari'atamaatiin boqonnaa tokkorra jirantu fakkaate gosoota 12 sababii ari'atamaatiin jecha biyyoota keessaa gara biyyoota diida biyya Oromaa gidduutti faca'an namoota kaleessa arrabni isaanii Waaqayyoon galateeffatu tulluu irratti ol ba'an mana Waaqayyootti ba'an namoota kaleessa gosa qulqullootaa gosa Yihuudootaa gosa Israa'eloota 12 jedhamanii waamaman namoota kaleessa qomoo Waaqayyoo namoota Waaqayyoo jedhanii har'a garuu biyyoota garaagaraa keessatti faca'anii jireenya mataa isaanii jiraachuu yeroo jalqabanitti arrabni isaanii biyya lafaa wajjiniin wal makee dhagna qabachuu dadhabee akkuma biyya lafaa ta'anii as deebi'anii Waaqayyoon galateeffatanii achi deebi'anii immoo arrabsanii gidduu kana kan deeman achi deebi'anii siyaasas deebi'anii immoo amantii kan geggeessan karaa hundumaan wal makaa jireenya isaanii kan ta'e leenjifachuu kan hin dandeenye haay kaleessa Waaqayyoof gaarummaa isaa dubbadheera har'as akkasuma itti fufachuu kan hin dandeenye dhoowwuu kan hin dandeenye akkuma ibiddi xiqqoon kirbitii xiqqoon addunyaa muluu gubdu arraba isaanii xiqqoo kanaan oduu obboloota gidduutti garaagarummaa gargar ba'iinsa jibbiinsa
lola kanaaf kan kana fakkaatan argitan amma namoota arraba isaaniitu dubbachaa hin jirre malee namoonni laayivii hin galle teekistii tokkittidha wanti isaan godhan baay'een jiru. Amma akkoo biyyoota guguddoo kana keessatti maal maqaan ishee namni tokko namni fooloowarsii baay'ee qabu sararum tokkitti wayii kan hin guunne yookiin jecha lama sadii wayii waanuma walitti waan akkasii yoo dubbate akkoo addunyaa hundura irratti annoo guddaa dhiibbaa guddaa kan qaqqabsiisu jira. Amma arrabaan hin dubbannetti jechuu dandeenya ta'a jechuu kan jedhu. Kanaaf macaafni qulqulluun kan inni jiru arrabuma xiqqoo kana to'achuu dadhabnee arraba kana keessaa karaa tokkoon eebba karaa tokkoon immoo wannoo abaarsa maddisiisnayi. Kanaaf namni arrabni isaa hin to'anne immoo luugama amma fakkeenyaaf farda tokko arraba koo akkamittan to'achuu danda'a. Farda tokko kan ittiin to'achuu danda'u luugama itti ka'a. Fardi luugama ofirraa hin qabne taanaan farda wajjin fiigee qaqqabachuu hin danda'u. Ibidda tokko osoo manni hin qabatin kirbiitii ishii keessa kaa'ee. Amma kirbiitii keessa jirtutti ibidda humti? Hin humtu. Kirbiitii sana keessaa baatee alarraan fannoosaa wajjin walitti qabsiisuu qaba. Gaazii argachuu qaba. Boba'aa argachuu qaba. Qilleensa argachuu qaba. Waan gubu argachuu qaba. Yoo gubee immoo jidduu kana wanti dhaamsu hin jiraanne waan itti fufsiisu argachuu qaba. Arraba koos akkuma kana irratti oduu inni babal'isu, yaada inni yaadu, karaa inni ittiin daddarbu, karaa isaa keessatti cufee eeguu hin danda'a. Yoon farda tokko luugama isaa qabadhee farda sana garan ofii kootii geessa gochuu hin danda'a. Farda isa guddaa humna namaatii oli. Fardi garuu yoo akkana naannessa si wajjin deemaa yoo wajjin naannessa. Arrabni garuu xiqqoodha. Xiqqoodha. Qaama kee keessa iyyuu hin jirtu hin ta'u miti. Qaama keessa iyyuu akka waan hin jirreeti. Mul'atu iyyuu namni arraba kee arge siin jedhu iyyuu hin jiru. Meebii bara jireenya kee guututti namni otoo hin argin otoo si wajjin jiraatu otoo hin argin du'u jira arraba kee. Ta'uun isaa keessa jirata. Yoo ati gabaastan alatti arrabni wanta keessa garaa keetitti keessa dhiyoo bakka qiliilee sana keessatti ukkaamamee jiraachuu wanta danda'u dhoowwamuu wanta achi keessaa gadi bahee taanaan garuu rakkoonsaa balaansaa gubaansaa isa yeroo sanaati deebi'ee to'atamuu kan hin dandeenye isa yeroo sanaati jedheetu wannoo isa bishaan irra deemu immoo fakkeenya fudhata. Bidiruu yookiin yabala hinda'ummaa ishii akka xixinnoo ishii wancii miti doonii isa guguddaa markaba isa biyya doonii gurguddaa isa kan nagadaa isa guguddaa markaba guguddaa sana amma isa dhiisii konkolaataadhuma baasiidhuma guddaa kan ittiin oofamu nama hundumatu duuba amma fuulduraatti hiriiree oofaa. Nama tokko hottoo. Meebii nama tokko harka tokkoon yookiin quba tokkoon akkana xiyyaara kana nama meebii like 500-600 kan baatu namni 500-600 sun dhaabatee akkanatti gittim godhee qabeetii miti kan inni qilleensa irra oofu. Meebii nama tokkoon nama lama fuuldura warra ta'an inni isayyuu asistii godha. Meebii kiliikii ammanaati. Iddoo inni kiliikii ammana godhutu qilleensatti ol baasa. Kiliikii ammana godhu gadi buusa. Ishii kana akkuma kana markaba guguddaa markaba naggaadee kana markaboota biyyoota akkanaa kana gidduu kan deemanii wanta daandii isa agarsiisu daandii hin taanetti akka hin galle karaa hin taane akka hin deemneef daandii kan isa agarsiisu batoo xiqqoo tokkotu jira. Namoota yeroo wannoo oofan illee argitan ta'a ishiin xiqqoo isa guddaallee yoo beeku baanne waan xiqqoo tokkodha kan ishiin daandii agarsiisuudhaaf bukkee deemtu. Daandii ishiin agarsiifte ishii xinnoon sun agarsiifte irra deemetu deema. Yoo dhaabuu barbaadanoo tikaala xiqqoo tokkodha bishaan keessatti kan gadi lakkisu. Ishii xiqqoo sanatu bishaan irra gittin go'eetadha. Markabni garuu guddaa ammasii gadi galu xiyyaara baachuu kan danda'u, nama baachuu kan danda'u, konkolaataa baachuu kan danda'u, wanta bal'aa guddaa ulfaatina guddaa qabu baachuu kan danda'u, wanta xiqqoo sanaan to'atamaa jedha. Arraba keenya amma xiqqoo amma kana geessu garuu arrabni mataan ishii xiqqoodha garuu amma kana geessu to'achuu hin dandeenye jedhanna. Namicha tokkoon isinitti agarsiisan xumura. Namichi kun Saamu'eel keessa jira boqonnaa 18 irra jira. Waaqayyo gaafa saba mo'atu itti gaafatamummaa isatti kenname misraachoo himuudha. Misraachoo himuu wanta jireenyaa, wanta gaarii, wanta mo'ichaa, wanta guddaa, waan arge, waan dhaga'e, ergamee, fiigee, biraan qaqqabsiisu oduu gaarii akka himuudha. Nutis kiristaanonni kan filatamne kan kaa'amne yeroo baay'ee garaagarummaa uumuudhaaf otoo hin ta'in wanta hundeensaa gargar hin baafamne dubbii gargar nuuf hin baane otoo hin ta'in wanta nuuf hin galle otoo hin ta'in wantumatti barreef kaleessa dheengadda akka sodeessaa turreef otoo hin ta'in waan haxxaarra'amaa wanta naxxaramaa tokko akka dubbannuuf akka tajaajilluuf akka misiraachoo himnuuf miti kan waamamne akkasii. Amma garuu jireenyi keenya namicha kana fakkaata.
Namichi kun maqaan isaa Ahimaas yoon gurbaadhaa dhonno maqaan isaa Ahimaas. Ahimaas maal godhaa? Mee sana dura boqonnaa 18 duubatti deebi'ee naasa'a. Boqonnaa 18 keessatti Saamu'eel jalqabaa Waaqayyo jalqaba Daawit cubbuu hojjetee ture. Cubbuudha sababii hojjetee fi lolaan dhaqnee mandara keessatti hafee hojjettoonni isaa lolaqanii loltoonni isaa lolaqanii otoo isaan lolannuun mandara keessa deebi'ee dubartittii tokko argee dubartittiin isatti otoo qaama dhiqattuu argee waan isatti bareedee waamsee ishee wajjin jiraate sana booddee namicha Uuriyaa meeticha nama baay'ee qulqulluu nama Waaqayyoo hin ajjeechise dubartittii sana ofitti fuudhee ilmi isaa jalaa hin du'e ilmi dubartittii sanarraa argate ilma lammaffaarratti Salamoon argate guyyaa gaafa sanarraa Waaqayyoo ani guyyaa kanarraa kaasee mana kee nan yeellaasa jedhee ilmaanuma isaatiin isa yeellaasuu jalqabe jechuudha. Ilmaan isaa walirratti ka'anii obboloonni obboleessi obboleettii yeellaasuutti deebi'ee manni Daawit akka kanatti sababii gaaf sanaatiif cubbuu isaaniitii fi adabamuu jalqabe. Kana bira darbee mootichi mataan isaa ilma isaatu isarratti ka'e. Waaqayyo otoo isa muudee jiru ilmumti isaa amma isaanis mootummaadha jedhee warra Israa'el wajjin goree abbaa isaa irratti ka'ee sababii kanaatiif abbaan isaa baqatee otoo jiru achirraa booddee lolli jalqabamee jira. Yerootti bakka ofiisaatti baqate Yerusaalemii baqate bakka bulchiinsa isaatti baqate ilmi isaa irratti ka'e ilmi isaa bakka bulchiinsa isaatii qabate yeroo kanatti otoo lolaa jiranii Daawit loltoota isaa ergee yeroo ergu kana keessatti adaraa ilma koo garuu naaf eeggadhaa jedhe. Isa kan mootummaa isaarraa isa ari'e diinni isaa mootummaan lama kan ta'ee jiru Israa'elii fi meebii Yihudaa jennuun isa amma ammaatti wannoon isaanii gargar hin cabne garuu isa iddoo kanarratti garuu Daawit ilma koo bichaa naaf eeggadhaa jedhee loltoota isaatti taasa'e Yoonataan fa'iitii ajajjuun loltoota isaatti soo taasa'ee kana booddee ergama kana fudhatanii dhaqanii loluu dhaqanii Caakaa Efreem keessatti loltooti walitti dhufanii kan isin ajaa'ibu Waaqayyo Daawit wajjin waan tureef kan isaan waraananii rukutanii ajjeesan otoo hin ta'in kan caakkanumatti xaxamanii calji'anii caakkaa gufatanii caakkaan isaan qabee isaan ajjeesee isaan fixetu baqachuutti kan dhumantu baay'ataa jedha guyyaa gaaf sanaa. So guyyaa gaaf sanaa dingata loltoonni Daawitii fi wannoon bira hin jiru Yoonataan ajajjuun bira hin jiru loltoonni Daawitii fi loltoonni Abishaaloom fa'i dingata walitti ba'anii. Yeroo Abishaaloomti mataa isaa dingata walitti ba'anii. Dingata yeroo walitti ba'anii Abishaaloomi gaangee isaarra otoo jiru gaangee isaarraa mukti wa'ii isa qabatee hafti mukaa isa qabatee morma isaa kana hudhee samii fi Ingiliffi isaa samiif lafa gidduutti jedha. Samiif lafa gidduutti fannifamee jira jedha. Na otuma dhiisanii nama du'u wayiiti jechuudha. Otuma ajjeesuu baatanii nama du'u wayiiti. Daawit immoo isin wajjinan dhaqee lolaanis akkuma Abishaaloom dhaqe kana isin wajjinan lolaa jennaan lakki gonkumaan wajjin hin dhaqine akkuma yeroo darbee kana mandara keessatti hafi ati mandara keessa yoo jiraatte nuuf ulfinaa achitti nuuf fayyaddaa yoo duute garuu ati qixxee nama kuma keenyatti lakkaa'amuu dandeessa kuma kudhatti lakkaa'amuu dandeessa waan ta'eef si tokkicha ajjeesuu mannaa nuti kumni kudhan dhumuu wayyaa jedhanii dhaqanii Waaqayyo garuu isaan gargaaree isaan sana hundumaa hin fixanii baqachiisanii garuu Waaqaaf lafan kaakee jidduu sanatti mukti isa qabatee gaangee isaatiin otoo caakkaa keessa deemu yeroo qabame sanatti loltoonni Yoonaataan arganii fiiganii dhaqanii Yoonaataanitti himanii ani akka kanatti namicha Abishaaloomitti walitti baanee turre inni fannifamee jira lubbuun keessaan baanee wixxifachaa jira jennaan maaf hin ajjeesinii silaa yoona sin badhaasa ture silaa yoona sabbata hidhatan sii kenna silaa yoona birrii meetii amma kanaan sii kenna jedhee itti dallanee ariitiidhaan si wajjin yeroo hin gubu jedhee dhaqee Yoonaataan Yoonaataan man jedhe miti maqaan mucaa sanaa Yoo'aab immoo Yoonaataan Yoo'aab miti Yoo'aab hojjettoonni isaa warri wannoo isaa baatan warri mi'a isaa baatanii dhaqanii namichicha hin ajjeesanii jedha ajjeesanii dhaqanii dachaa tokko qotanii itti gadi awwaalanii achitti dhagaa isaa gadi tuulanii jedha inni kun mata duree wanta ta'uuf danda'e qaba namichi garuu hin ajjeesuu dide sun maal jedhee ani abboommii mootichaa cabsee nama Waaqayyo dhibe kanarratti sarkan kaasu
tokkoffaa Daawitis immoo najjeesinaa jireenyatti naa qabaa fidaa jedhee waan ta'eefan dhufee sitti himee Waaqayyo naa oolchu. Otoon immoo najjeesira ta'e silaa najjeefte jettee natti kaatayyuu silaati na dhiifta turteyyuu mootichi narratti kaa'ame fi najjeesuu darii koyyuu lafarraa balleessuu danda'a ture jedheetu isaa wajjin otoo jedhu yeroo foon gu'ee dhaqeeni ajjeesanii sana booddee achitti gatanii achi booddeedha. Achi booddeedha. Ahimaaz namni jedhamu kun ilma Zaadoq namni jedhamu kanaan dura Waaqayyo kan isa kaa'eef yeroo mo'ichi argamu dubbii himuudhaaf akka kanaa raadiyoon hin jiru, kominikeeshiniin hin jiru, bilbilli hin jiru, feesbuukiin hin jiru, miidiyaan hin jiru. So gaafa mo'ichi argamu eenyutu beekama? Ahimaaz ilmi Zaadoq fiigichi isaa fagootti beekama, danaan isaa fagootti beekama. Inni kophaasaa ta'e taanaan bakka mo'ichatu dhufaa jira jechuudha. Fiigaa jira taanaan fiigichi isaa fagootti ilaalamee namichi kun kiiloomeetiri per sekandii hammam deema jedhu meetiri per sekandii isaa nama fagootti ilaaletu beeka. Har'a immoo oduu gaariitu jira jedhu jechuudha. Eenyu yoo jiraate? Ahimaaz yoo jiraate. Fiigichi isaa fagootti beekama. Fiigicha nama misiraachoo himu. Danaan isaa fagootti beekama. Kophaa deemuun isaa fagootti beekama. Fagootti beekuu isaaniitii irraan kan ka'e har'a Waaqayyo misiraachoo nu dhageessaa jiru jechuudha. Nama akka kanaatu guyyaa ilmi mootii du'e misiraachoon hima malee jedhe. Dhuguma karaa tokko yoo laalle misiraachoodha. Diina mootiitu du'e. Garuu diina mootii haa ta'uyyuu malee ilma mootiiti. Daawitiif diina miti. Dhiiga isaati. Waaqayyotu isa adabe malee adabbii Waaqayyo irraatti dhufeedha malee diinummaa biraatiif miti. Daawiti isa kana qofayyuu otoo hin ta'in Saa'ol beektu yaada. Obboleessa yookiin haadha miti. Ilma miti. Isaafiyyuu hin bo'in gadde akka ta'utti si'a 2-3 yeroo itti dhufee carraa ajjeesuu argatetti hin ajjeefne. Saa'ol garuu yeroo hundumaa Daawitiin ajjeesuu barbaada ture. So Daawit nama diina mataa isaatiiyyuu ajjeesuudhaaf ija hin jabaannedha. Waaqayyotu dhibbee harka koo irratti hin kaasu nama jechuu danda'u. Ilma isaa dhiibnan jechuudha. Innaa yeroo tokko tokko wantoota arrabni keenya kun paaworii guddaa qaba. Garuu arraba keenya kana xaqaaqamii isaa akkamitti akka fayyadamnu wallaallaa jechuu kan jedhe. Mucaan kun maaliif akka waamameef wallaala? Misiraachoo himuudhaaf waamame immoo maanni inni faallan isaa inni gadda namatti himan mardoo himuudhaaf waamame isa jedhu gargar baafachuu dadhabe. Ergaa isaa otoo hin xaarra'in dubbii otoo hin xaarra'in mo'amuu isaanii bichaa otoo beekuu irraan kan hafe diteelii isaa otoo isaaniif hin galin ergaa otoo hin qabaatin ergaa akka nama ergaa qabu fiiguu jamma. Kana booddee dhufee Yoo'aabini bakka ajjeefameeti bakka dhaqeetanii achoo himaa jedhe. Yoo'aab immoo misiraachoo ati kan himtu har'a miti of to'adhu. Har'a misiraachoo miti ilma mootiitu du'e kuni misiraachoon jedhamu. Kanaaf wanta dubbattu gargar baafadhu, wanta hojjettu gargar baafadhu, wanta fiigduuf gargar baafadhu, wanta dafqituuf gargar baafadhu. Caljetti arraba kee lafatti hin balleessine. Jennaan lakkaboo waan barbaade haa ta'u bichaan nan fiigaa. Baay'ee na dhiqqa. Jechuun bichaan nan fiiga bakka waan barbaade haa ta'u. Ati kanaaf hin waamamne, siyaasa odeessuudhaaf hin waamamne, mardoo namatti himuuf hin waamamne, namoota gargar baasuuf hin waamamne, namoota ceephaa'uuf hin waamamne, namoota gidduutti lola kan biraa uumuudhaaf hin waamamne. Ati kan waamamte misiraachoo himuudhaaf, gammachuu himuudhaaf, diinota keetu mo'ame jechuudha. Har'a garuu kan mo'ame diinota kee miti, fira keeti, warruma ta'e jechuudha, warra garee keetiti, warra amantii keetiti, warra saba keetiti, warruma nama akka keetiti kan miidhamee jiru. Kanaafuu qaasii jedhi isa kana irratti simiti kan ilma nama kushii kanatu waan akkanaa irratti mo'amuuf kaa'ame. Holoota koo wantoonni nutti waamne kophaadha. Waaqayyo biyya lafaa kanarra kan nu kaa'e dukkana isa jedhamu tokko keessaa baasee ifa keessa kan nu kaa'e. Dukkana inni jedhamu isa limitii kan ta'e ifa keessaa immoo isa dinqisaa keessa nu kaa'e. Hojii Waaqayyo isa dinqisiisaa akka himnuufi malee namootatti waree hin taane, dubbii hin taane, kan waa'ee hin baafne, kan ayyaana namaaf hin kennine, kan nama gargar qoodu, kan nama balleessu, kan nama kuffisu, kan abdii namarraa balleessu. Yeroo darbe waa'ee ayyaana hafuura keessaa hafuura lafa onatti isaan ittiin gaggeeffaman keessatti waan akkanaa kan waan akkasittiif hin waamne nuti. Waamicha keenya adda adda baafnee beekuu qabna. Xaqaaqamee arraba keenya jireenya keenya keessatti waan dubbanne. Macaafni qulqulluun aboonsaa wanti nuti dubbanne jireenya keenyatti deebi'ee akka ta'u dubbata.
yoodhuma lafuma duwwaatti kaasee arraba isaaniitiin dubbatan namoonni waaqayyo isaanii arraba isaanii wajjin ta'ee waan guddaa hojjete. Nuti garuu arraba keenya isa paaworii jireenya bara baraa qabu kana paaworii du'a bara baraatiif paaworii namoota ittiin gargar baasuutiif namoota ittiin jibbiinsa uumuutiif fayyadamuu. Namichi kuni maaloo waan barbaade haa ta'u bichaan na fiigaa jedhe. Okay. Amma namichi suni gaafa misiraachoo hime badhaafamuu danda'a ture argitanii. Badhaanni isa eeggata. Gaafa misiraachoo hime badhaasatu isa eeggata. Nutis yeroo misiraachoo namootatti himnu, yeroo abdii namootatti horru, yeroo namoota jajjabeessinu, yeroo kadhannuu fi wanta arrabni keenya ittiin uumame bishaan isa qulqulluu isa taliila sana, bishaan isa booruu arrabni burqaan tokko bishaan booruuf taliila yaasuu erga hin dandeenye yookiin booruu ta'a yookiin taliila ta'a. Nuti immoo kan waamne bishaan taliila sanaaf. Namichi kun gaafa misiraachoo hime mindaatu kafalamaaf. Mindaan isaas qaxarri isaas kanuma qofa. Gaafa misiraachoo hime. Gaafa Yesuus Kiristoos hin dubbate. Gaafa wangeela dubbate. Gaafa tajaajile. Gaafa fayyise. Gaafa kadhateef. Gaafa namoota cubbuu deebise. Gaafa gara qajeelinaatti geggeesse mindaatu kafalamaaf. Garuu mindaa isaanii keessa waliigalteen isaanii gaafa ilmi mootii du'e, gaafa garee mootii keessa namni miidhame misiraachuu kottu himi kan jedhu keessa hin jiru. Waliigaltee isaanii keessa. Namichi lakki bichaa aannan fiigaa jedhe. Innaani yoo aab maal jedheeni yaa obboleessa koo yaa ilma koo jedhan fakkaate. Yaa ilma koo hawaatoo waan kanatti mindaan argattu. Hin kafalamu. Waliigaltee keessan keessa hin jiru. Wanti bu'aa sii buusoo hin jiru. Amma kana fiigdee dafkee lolaaste. Dhattee ija mootii fuuldura dhaabattee ilma keetti du'e jetteeti. Misiraachoodhatti himtamoo mardoodhatti himtaa. Kanuma irratti immoo mindaa keessa hin argattu. Dadhabbii amma kanaa keessaa wanta argattu hin jiru. Erga akkas ta'ee maaliif fiigdaa? Maaf nan fiiga jettaa? Biroota keenya wanti nuti fiignu baay'eensaa, wanti nuti dubbachuudhaaf ariifannu baay'eensaa, wanti nuti goonu baay'eensaa waliigaltee fi mindaa keenya kan itti nu kafalu ta'a. Kan gonfoo keenya nu dabalu ta'a. Moo caal jenneetuma dabqinee oduu odeessinee silaa nuun kafalamu amma ilaalamee jechuun yaada keessan keessatti badhila alaala. Wantoota nuti onlaayinii kana odeessaa oollu kunoo ta'an akka odeessurraa qabee wantoota nuti postii gochaa oollu irratti wal mormaa oollu waa'ee adveensi, waa'ee wannoo maqaan ishii waa'ee artistii ebeluu miti waa'ee faarfataa ebeluu, waa'ee waldaa ebeluu, waa'ee Israa'elii, waa'ee Iraanii wantoonni itti mataa nu cabsaa oollu fi yoom wanta haaraan dhufa, oduu haaraan dhufa, wanti dinqiin immoo wanti nan dafee postii godhu yoom dhufa innee kan eegnu mindaa itti nu kafalamaa. Namoonni akkasumaaf immoo mindaa itti kafalamuudhaaf taa'e immoo hin jiru. Kan dirree lolaaf wajjin ta'anii ani baay'ee jechuudha ofii kooti lola baay'een sodaadha. CNN nama fakkiyaa miidiyaan CNN loluma isa lolaa adduma waraanaa wajjuma dhaqu. Pireesii jedhanii ofirratti barreeffatanii qawwee hin qabanii waan qabanii dirree sana wajjuma loluma dhaqu. Loluma isa xiyyaaraan wal lolan dirooniidhaan wal lolan isa walirratti tokko san kana loluma wajjin dhaqu. Sababni isaa maaliif? Oduu haaraa tokkicha fidaniin birrii miliyoona meeqa itti kafalama waan ta'eef. Miidiyaan hundumtuu isaan irraa koppii isaa fudhata waan ta'eef. Ani garuu asii obboleessa koo Akiliiluu wajjin mataa wal naanneessa iddoo kana. Waa'ee Israa'elii fi waa'ee Iraaqii fi waa'ee Itoophiyaa fi waa'ee kan biraatii fi waa'ee Jibuutii waa'ee Somaalii gin maal keessaan argadhu? Waan tokko waan keessaa argadhu hin jiru. Naannoo waan tokko abdii guyyaa gaaf tokko waan akkasii goote kan mindaan isaatti naa kafalan tokko. So yoo ab maal jedheeni atoo kan waamamteef misiraachoo himuu fi ati kan waamamteef guyyaa gammachuutii fi guyyaa mo'ichaatii fi guyyaa wanta gammachiisaa ta'u biyya keessatti selebireetii godhuudhaaf eventii guddaa godhuudhaaf ati kan waamamteef kanaaf arrabni kee kan kaa'ameef kanaaf miilli akkanatti ittiin fiigdu humna akkanatti ittiin fiigdu kan si kennameef guyyoota akkanaati. So maaliif lafatti balleessaa? Na yennaan inni namichi kan dhaga'u miti. Namichi already misiraachoo himuu bareera. Garuu misiraachoo fi mardoo gargar baasee hin bare. Ergaa himuu bareera. Ergaa himuu bare malee namichi ergaa isaa isa kam hin hamaaf gaarii gargar baasee hin. So akkuma kana dura godhee nan godhaa jedhe. Okay. Jetteere yennaan jedhee.
Fiigdaa reennaan eena fiigaa. Egaa maaltu na dhibe fiigi kaa'edha. Egaa maaltu na dhibe dhaqee odeessi. Ani sitti meera, ani si dideera, ani si hubachiiseera. Yoo dagatte kaayyoo keerraa yoo kaatte, mul'ata keerraa yoo kaatte, ergaa keerraa yoo kaatte ani si gorseera amma obbolummaa amma abbummaa. Ana ajajaan isa miti yoo aabi miti. Ajajaan yoo aabi waa isa wayi. Dhaqee ennaan dhaquudha dhiise ennaan dhiisudha garuu namichi nan dhaqa malee itti morme ergama kee miti kaayyoo kee miti kuni si'ii miti mindaa kees miti siifis hin kalfalamu waliigaltee keenya keessa hin jiru lakki dhiise ennaan lakki nan dhaqaa'e. Okay. Erga jettee fiigi kaa'edhe. Waan amma mammaatti odeessaa ture keessaa lakki hin barbaadu yoo ta'e lakki dhimma koo miti inni kun yoo ta'e lakki ittuman fufa akkuman kaleessa odeessuun barbaada jettu akkuma kaleessaa natti fakkaata wantichi suma itti fufa yoo ta'e anis maal hin jedhe fiigii qabe fiigaa dhaqaa jedha godha odeessaa meestii booddee waan akka ta'u laallaa booda namicha kanaa laaltanii dubbistanii namichi kuushii abbaan ergamichaa fiigee yeroo inni karaa kana bahu namichi inni Ahimaas maal godhe isa abbaa ergaa qabatee jiru diteelii qabatee jiru mul'ata qabatee jiru ergaan kan isaa ta'e waliigalteen kan isaa ta'e dursuudhaaf maal godheedha karaa qaaraacii kutee bira darbeera. Sawiyyee mangadaa qaban. Namichichi mangadii beeka mangadii ittiin oduu odeessan karaa ittiin poostii go'an karaa ittiin sheerii go'an karaa ittiin laayikii go'an karaa akka salphaatti ittiin foolowarii argatanii baay'ee beeka namichi. Sababni isaa muuxannoo qabu. Inni kun jechuudha. Kanaaf nan fiiga malee jedhe jechuudha. Gatiidhuma yoo naa dhabellee fiiguudhumaan qabu wanti kun nan darbu jedhe. Yeroo tokko tokko afaan Oromoo keessatti biyya keenyatti afaan arrabni oduu yoo bare bishaan ala akka ta'e jedhu. Iddoo tokko tokkotti immoo arrabni asaasa yoo bare utubaatti asaasaa jedhu. Isin biratti maal akka jedhu hin beeku. Namichi kun ergamaadhaa fi barteetti ta'e ergamni isaa. Mul'anni isaa barteetti ta'e. Misiraachoon Waaqayyo arraba isaa irra kaa'e, mo'ichi Waaqayyo arraba isaa irra kaa'e, ergaan Waaqayyo arraba isaa irra kaa'e barteetti ta'e. Sawiyyeen har'a yoo waa dubbachuu baate immoo in nyaata keessaa bakka. In ciccini natti fakkaata. Arrabni isaa achi keessatti to'atamee har'a Waaqayyo nu yeellaasisee yookiin har'a diinni nu yeellaasisee har'a yeelloodhaa bakka har'a kadhachuu hin qabaan jedhu. Har'as ergaa himuu hin qabaa jedhu. Bakka har'as waan arge dubbachuu hin qabaa jedhu. Waan arge dubbachuun gaarii garuu natti har'aane dubbisa. Mucaan du'eef jiraate taatu natti har'aane. Sana booddee har'a nama kan biraatu haasa'a. Har'a ebeelutu dubbachuu qabaan jedhu. Yeroo hundumaa natti dubbataa. Baay'ee har'a haasa'aa jirra. Yeroo hundumaa namatti ergaa qabaa jedhu. Yeroo hundumaa namatti jabaataa jedhu. Yeroo hundumaa namatti fiigaa jedhu. Yeroo hundumaa namatti dhaqee himuu qabaa jedhu. Garuu Waaqayyo namoota tokko himaniifis akkuma kaa'e namoota waan biraa himaniifis kaa'eera. Kanaaf yeroo tokko tokko arrabichi yoo akka gaangee sanatti kaa'an malee yoo akka markabichaatti kaa'an malee yoo akka kirbiitichaatti iddootti deebisanii kaa'an malee arrabni to'annaan qabu jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluun kanaaf namni waan hundumaa leenjisee garuu arraba isaa to'achuu hin danda'u inni jedhu mucichi kuni hin fiigeedha. Okay dhaqaa fiigaa jedha. Yoo aaba eenyutu dura dhaqa'ee yaadee ture jettanii yaadde. Yoo aabi immoo namichi inni kuushii sun already fiigera waan ta'eef amma inni asii odeessaa jirutti duubatti hafeera waan ta'eef already yeroo achi geessutti inni sun mootichatti ergaa ergeessu itti meetu si eegayyuudha waan haaraa isaan ta'u eeggaa nan fiigadda jettee fiigii jedhee kan inni yaadaa jiru. Kushicha sanatu dura dhaqa'ee yaadaa jiran. Garuu otoo kushichi karaa kana fiigaa jiru inni tokko afaan maree karaa qaxxaamuraatiin shoorti katiidhaniin dhaqee. Handee namoonni ergaa qaban otoo asii lafa dhiitanu. Namoonni ergaa qaban otoo asii daandiin itti dheeratee jiru. Namoonni ergaa qaban otoo daandii wallaalanii yeroo dheeraatti fudhatu. Dadhabbiidhaan yeroo dheeraatti fudhatu. Namoonni ergaa hin qabne qaatan fuuldura ba'an. Mikinaatuum ekspiriyensi allaachuu. Oduu baraniif. Namoota fuulduratti mul'achuu baraniif. Namoonni kanaan dura arraba isaanii wannoo jedhani.
yeroo tokko garee akka garee keenyatti kan jennee mari'achaa turre yaadattu ta'e hin beeku. Yeroo tokko miidiyaa kana fa'iin fayyadaminaa jedhee yaadni keessan isin ceephee hin beeku bakka miidiyaadhuma kana otoo fayyadamuu baadhee. Sababiin isaa baay'uma wanta nama jibbisu baay'ee waan irratti arginuuf jechuudha. Garuu guyyaa gaaf tokko yaadni ka'ee silaa namoonni nuti waan gaarii hin maxxansine namoonni nuti waan gaarii naasofne iyyuu miidiyaa kanarra jiru. Nuti immoo mumtaate waan gaarii ergaa haasa'uuf waan gaarii waaqayyootti nu waameef gochaa waaqayyootiif gochuu dandeenya erga ta'e maalumaaf hammum tokko fayyadamnee hammum tokko bakka waan tokko illee sirreessuu hin dandeenye jennee haasa'aa turre. Kana waldatti fakkaata isa kanaa jechuudha. Namoonni miidiyaan isaanii wanta xuraa'aa ta'e wannoo waan shoorti katii wayii wanta wannoo zalaaqinnati hin qabne wanta waaqayyo immoo isaan ittiin kennine wanta hin eebbifne wanta ayyaana namaaf hin daballe wanta kan kufe hin kaafne isa kufe danda'u achitti caccabsuu ajjeessuu yoo ta'e keessaa baasuu yoo ta'e gargar baasuu yoo ta'e caccabsuu balleessuu yoo ta'e malee wanta akkasii kana wannoo hin jenne baay'ee fagaataniiru. Akka eenyuti akka namicha Ahimaazii kana jalqabni isaanii waaqayyoon ture. Oduu sana waaqayyo isaaniif kenne ture. Kennaan sun kan isaanii ture. Waaqayyo jalqaba isaanii ulfina dargata ture. Amma garuu guyyaa gaafa faallansaa dhufus lakki nutis keessaa hafuu hin qabnu jedhan. Jireenya kiristaanummaa keessa baay'ee of to'achuu dhabuu keessa arraba ofii eeggachuu dhabuu keessa baay'inaan kanatu jira. Namoonni baay'een jalqaba mana waaqayyoo yeroo dhufan waaqayyo akka waan kallattii isaanii wajjin haasa'utti waaqayyo irraa fudhatanii haasa'u. Yeroo muraasa waggaa tokko lama booddee edda turanii garuu bartee isaanitti waan ta'uuf biyya lafaa wajjin akkuma barbaadan itti haasa'u. Namoonni Yaaqoob barreessuuf kun akka kanaadha. Jalqaba namoota waaqayyoo turan namoota lafa ofii isaanii jireenya ofii isaanii gatanii qabeenya ofii isaanii gatanii gara kiristaanummaatti dhufanii waldaa waaqayyootti iddoo tokko jiraatanii saba waaqayyoo wajjin wal bira oolanii bulanii hiyyeessi sooressi wanti jedhamu gidduu isaanii kan hin jirre ture. Garuu gaafa ari'atama garaagaraatiin gargar ba'anii facaatanii biyya garaagaraatti dhaqanii asitti immoo eenyutu na beekaa jechuu jamarran. Yoo barbaade maqaa feesbuukii kootiin geeddaradha. Biyya fagoo kana keessa hin jira yoo barbaade akkas ta'uu hin danda'a yoo barbaade akkana ta'uu hin danda'a yoo barbaade amantii koo geeddachuu hin danda'a yoo barbaade akka durii Yerusaalem hin jiru iddoo tokkotti qabamee hin jiru saba koo gidduu hin jiru ebelu maallaan jedhaan na bira hin jiru miti waan ta'eef akka barbaade hin ta'a jechuu jalqaban sana booddee Yaaqoob muluu isaa dubbisaa namoonni inni ergeef sun namoota waaqayyo biyyoota garaagaraatti faca'anii jiraatan gosoota 12 hunduma keessatti akka ergaan qaqqabutti barreesseedha. Akka kana keerlas ta'uu jalqaban jechuudha ergaa isaaniitiif malee jalqaba ergaan isaanii sirruma ture. Waaqayyo akka wangeela lallabaniif biyyoota garaagaraatti isaan facaase. Kan garuu waa'ee nigdii, waa'ee jireenyaa, waa'ee biyya kan biraa, waa'ee badhaadhummaa biyya lafaa dhimma itti bahuutti gad ta'an. Arrabni isaanii kan dhagna hin qabanneef namoota warra dhagna hin qabanne wajjin akka barbaadetti jiraachuu jalqaban sana booda akkas ta'e asirratti otoo inni kuushii inni ergaa qabu inni mul'ata qabu inni wanticha hundumaa diteelii isaa qabu axxaarra'ee beeku ergaan isaa guutuu ta'e bira hin qaqqabin namichi inni suntuuf jee fuuldura darbee karaa biraatiin sholloqee fuuldura dhaqe. Okay, yeroo sana mootichi baay'ee yaadda'ee jedha. Karra kellaa mandara sanarraa gara keessaatii fi isa gara alaa gidduu taa'aa otoo jiru namichi inni naannoo mandaraa eegu bantii karra kellaa mandaraa sanatti ol ba'ee yommuu laale kunoo nama kophaasaa fiigichaan dhufaa jiru tokko argee eegduun suni sagalee isaa ol fuudhee kana mootichatti himee mootichi immoo inni kophaasaa dhufe yoo ta'e misraachoo himuu qabaa jedhe. Namichi fiigaa dhufe sunis isaanitti dhiyaachaa adeeme. Kana booddee eegduun sun nama fiigaa dhufaa jiru tokkos kan biraa arge namicha sakarra eegu waamee kunoo namni kan biraa tokkos kophaasaa fiigichaan dhufaa jira jedhe. Ammoo mootichi ammas innis immoo kophaa fiigaa jira yoo ta'e misraachoo himuu qabaa jedhe. Milikinni misraachoo isaan himanii kan ittiin beekamu kophaa fiiguu isaaniiti. Yoo gareedhaan fiigaa jiru ta'e bakka baqatanii fiigaa jiru jechuudha. Mo'amanii dhufaa jiru jechuudha. Yoo kophaa fiigaa jira ta'e bakka mo'anii ari'atee nama tokko erganii biyyi nagaadha hojjettoonni kee mootummaan kee loltoonni kee nagaadha nuun jechuu barbaadanii. Jedhanii milikita kanaan jiru dhaabbataadha. So namni tokko ergamuun duratuma jira. Namni tokko ergamuun isaanii duratti jiru suni misraachoo hima bakka amantiin isaanii kanaadha jechuudha. Kophaa dhufe taanaan misraachoo hima. Misraachoo jechuun wanta gaddaa miti, wanta dudda nama guutu miti, wanta nama boochisu, nama gaddisiisu, nama gargar baasu miti.
Misiraachoo jechuun wanta gammachuuti moo'ichaati. Wanta ceessu, wanta waaqayyoo ayyaana ittiin namaa dabalu, wanta itti nama galateeffachuu sagantaa galataa dhiyeessanidha. Sana booddee boqonnaa lakkoofsa 28 irratti Ahimaas utuu hin turin sagalee isaa ol fuudhee mootichaan mootichaan maal jedhee nagaa isaaniitii jedhee ulfina mootichaaf amma lafa ga'utti qoomma'ee itti dabalees yaa gooftaa koo mootii koo waaqayyo gooftaan kee harka isaanii warra sirratti ol fudhatanitti karaa cufeeraa inni galateeffamu jedhee 29 kana booddee mootichi Abishaaloom dargaggeessi nagaadhaa fayyaadhaa jedhee isa gaafatee rakkoon iddoo kanatti. Namichi kana dura saantima kan ittiin nyaachuu baree ergaan inni himuu baree misiraachoon inni himuu ture sun nagaadha fayyaadha. Wanti hundumtuu waaqayyo haa galateeffamu diinota kee harka keetti kenneera yaa mootii bara bara ammoo jechuu turen kanaan dura ergaansa. Rakkoon mootichaa garuu gaaffiin mootichaa garuu lapheen mootichaa dhaannaan laphee isaatiin immoo eessa jira gammachuun ni dhugaan ilmi isaa fayyaa ta'utti. Baay'ee ilma kootii hoo akkamii nagaadhaa fayyaadhaa dargaggeessichi jedhee gaafate Ahimaas immoo deebisee Yo'aab yeroo garbicha kee nama Kuush tokko ana garbicha keessa erge wal maruu namoota baay'ee argeera garuu maal akka ta'e hin beekne. Adda addan baafanne namoonni wal maruu walitti tuuta'anii jiru. Kan inni sobe iddoo kanatti Yo'aab isa hin ergine. Ofii isaan nan ergama malee nan dhaqa malee jedhee dide malee. Yo'aab ana garbicha kee na ergeera. Garbicha akka ta'e beeka. Ergamaa misiraachoo fidu akka ta'e beeka. Kanattuudha kan mootichi inni immoo misiraachoo fidee dhufa eessa eegaa jiru. Garuu misiraachoon inni fidee dhufe kompiliitii miti. Ergaan inni fidee dhufe kompiliitii miti. Jalqabuma si jammar misiraachoo akkanaatiif inni ergamuu hin qabne. Inni ergamuu kan qabu gaafa mardoo, gaafa namni du'u, gaafa namni badu, nama saatii garee saatii dhiiga saatii otoo hin ta'in gaafa diinonni isaanii isaan dhiisanii baqatanii mancaane. Daawwitti jennaan namoonni Israa'el walii isaanii deebi'anii akka waraanan fedhii isaa miti jalqabuma isaayyuu. Ilma isaayyuu miti jechuudha. Teessoon isaanii akka diigamu iyyuu isa miti. Namoonni obbolaa walitti akka dacha'an iyyuu fedhii isaa miti. Amma yeroo baay'ee misiraachoodha jennee kan himnu nuyi Tigraay Oromoo mo'e. Oromoo warri caakkaa warra ebeluu waan. Iddoo akkanaatti akkasitti ebeluu lafatti gargaragalti. Iddoo akkanaatti wannoonni warra Eertiraa akkana godhan. Iddoo akkanaatti warra Amaaraa warra wannoo akkana godhan. Misiraachoon nuti himnu kan hin darbine yeroo ammaa kana. Isumaa immoo sirrii kan ta'e kanatti. Kan nama galateeffachiisu kanatti haarraa nuti dubbiin namichaa. Gargar otoo hin baafatinii dadhabqasaa amma kanaa xuruursee mootichas garaa raasee ofiifis ergaa isaa otoo qulqulluu hin ta'in otoo guutuu hin ta'in fuudhee geessetti kenna. Sana booddee na ergee jedhe hin ergamne. Ofiisaa nan ergama malee jedhee dide. Sana booddee namicha Kuush tokko sanni jedhu namichi Kuush tokko isa dura fiiguu jammare ergaa baatee. Ergaa guutuu isaa baatee. Paakeejii isaa guutuu baatee kan bahe isa fuuldura. Garuu kan inni jiru dugda duuba. Namoonni Waaqayyoo yeroo ammaa kan akkas taane jechuudha. Ergaa qulqullaa'aa nutti kenname, paakeejii qulqullaa'aa nutti kenname, wanta dubbachuu hin qabu, wanta yeroo isaatti nutti kenname baay'ee baannee nuti duuba jirra. Jarri qaatan hubatan. Warri kaleessa ekspiriyensiidhaan muuxannoodhaan wantoota garaagaraa wannoo jedhanii amma homtuu ergaan isaan bira hin jirre jechuudha. Kana booddee mootichi as gorii dhaabadhu bakka ittiin jedhee inni achi goree dhaabate. Ergaa hin qabdu waan ta'eef asuma gorii dhaabadhu. Kan koof kan kee booda walii gallaadha wanatti fakkaatenna as gorii dhaabadhu. Akkuma Yo'aab bakka kaadhu maaltu dha dhibee jedhe mootichi immoo maal jedhe bakka as gorii dhaabadhu. Kana booddee battaluma sanatti 31 irratti namni Kuush sun dhufee misiraachoo yaa gooftaa koo mootichaa Waaqayyo dhugaa kee baasee harka warra si irratti kaan hundumaa si oolcheraa jedhe. Kanarratti mootichi maal jedhee gaafate Abishaaloom dargaggeessi nagaadhaa fayyaadhaa jedhee gaafateera. Namichi Kuush sun garaagarummaan isaa misiraachoo hime otoo hin ta'in noormaali. Misiraachoo kan inni hime Simmoone warri sirratti kaan mo'atamaniiru warri sirratti kolatan mo'atamaniiru. Misiraachoon Daawit eeggachuu barbaadu garuu mucaan koo nagaa dhabee nagaa miti. Kana booddee maal jedhee diinonni kee warri si gooftaa koo mooticha irratti hamaadhaaf kaan hundinuu akka dargaggeessaa haa ta'anii kana jechuudha jechuudha. Diinonni kee mo'amaniiru dhumaniiru akkuma ta'e mucaan kees du'eeraa jechuudha hiikansa. Sana booda mootichi kan irratti hiikaa isaan barbaanne already bareera. Raafamee
gara kutaa sabantii kellichaarra jirutti ol ba'een boo'ee yeroo ol ba'ee yaa ilma koo Abishaaloom yaa ilma koo jedhee ani iddoo kee utuun du'eera ta'e naaf wayyaa wayyoo yaa Abishaaloom ilma koo jedhee boo'ee jedha. Isa kanaadhaan inni mucaan misiraachoodha jedhee ani himuu malee akkuman kaleessa dubbadhu malee jedhee garuu misiraachoo ta'uusaaf dhiisuusaatu adda adda baafatin caafii isaa qabatee fiigaa ture jechuudha. Gooftaan sinaa eebbisu Waaqayyoo sinii wajjin haa ta'u Waaqayyoo wanta itti waamamne kana gargar baafannee to'annee iddoo itti waamamnetti arraba keenya kana eeggannee itti fayyadamuu akka dandeenyuuf keessumatti jireenya yeroo ammaa jiraannuuf haala biyya keenyaaf haala wanta amma addunyaan kun ta'u irratti iddoo itti dubbachuu qabnuuf iddoo itti dubbachuu hin qabne adda adda akka baafannu gooftaan nu haa gargaaru. Eebbifamaa ulfaadhaa rikoordii koo dhaabeera.